ani isa kaleessaa sanirraayyuu waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa inni har'a irra jiru yoon ilaalu amleef gammachuun koo haddaa jechuudha. Maaliif jennaani guddinni keenya ittuu cimaatii ture jabinnii fi bilchinni waraana bilisummaa Oromoo ittuu guddachaatii dhufe. Kanaaf waraana argitee waraana bilchinaaf dandeettii fi ga'umsa guddaa qabudha waan ta'eef waraanni sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo har'a irra jiru bifa riphee lolaatiin osoo hin taane bifa mootummaati. Waraana mootummaa fakkaatu guddinni isaa, baay'inni isaa, bilchinni isaa, dandeettii isaa waraana mootummaatii ol caalee argamaa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yoomumaayyuu hin badu har'a dhiisitii yeroodhuma argitee humna xiqqaadhaan sochoosanutu balleessuu hin dandeenye. Aangaa'onni mootummaa yeroo yeroodhaan sagantaa baafatanii miidiyaa irratti ba'anii guyyaan manaatti ni balleessina jedhu. Sagantaa qabatu, beellama qabatu, nama waraana bilisummaa Oromoo bosona baasuu kan danda'an dhiisitii nam tokko miseensa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa tokko nam tokko qabanii hin beekan jechuudha. Harkaan qabatanii hin beekan. Kanaaf dhabamsiisuus hin danda'an. Yeroo tokko gaafa argitu uummata kana uummata naga'aa argitee sobanii rifeensa wiigii garaagaraa itti maxxansanii itti tolchanii isa kana qawwee itti kennanii hiriirsanii waraana ammanaa boojinee jiru. Inni kun immoo diraamaa argitee wayyaaniin kaleessa ittiin uummata Oromoo goomsaa turte san irraa fudhatanii isa saniin rakkatu jechuudha. Argitee tooftaa kalee dullooma isa ittiin wayyaanii ittiin wanni jechaati turte isa sana gadi baasanii ittiin rakkatu. Waan haaraa maddisiisuu hin danda'an. Tooftaa haaraa maddisiisuu hin danda'an. Sagantaa haaraa qabatanii gadi ba'uu hin danda'an. Isuma dulloomaa kaleessaa saniini ittiin rakkachaa jiru. Uummanni Oromoo irratti dammaqe waan ta'eef irraa fudhachaa hin jiru. Soba isaanii irratti barate waan ta'eef irraa fudhachaa hin jiru. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yoomumaa baduu hin danda'u, balleessuus hin danda'an, ittuu guddachaatii jira. Guutuu Oromiyaa fudhatee jira jechuudha. Har'a waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa keessaa lafti waraana bilisummaa Oromoo hin jirre hin argitu jechuudha. Hundumaa kutaalee Oromiyaa hunda keessatti waraanni bilisummaa Oromoo gadi of dhaabee tarkaanfii gurguddaa bahaa hamma lixaatti kaabaa hamma kibbaatti tarkaanfilee gurguddaa fudhachaa jira jechuudha. Kanaaf yoo ilaaltu faallaa isaatiin gadi ba'a mootummaan. Waraanni mootummichaa badaatii jira. Hin facaa, hin ajjeefama, hin booji'ama. Waraana bilisummaa Oromooti. Waraana mootummaa irraa guyyaa guyyaan booji'aatti kan jiru. Waraana mootummaati guyyaa guyyaadhaan waraana bilisummaa Oromootiin kana ajjeefamaatii oolu. Hin badalleen hin faca'a. Kanaaf diinichatu badaa jira malee waraanni bilisummaa Oromoo waraana uummataati, waraana sabaati, waraana kaayyoof akeeka dhugaa qabatee gadi ba'eedha. Dhugaan immoo guddisaa jirti. Kanaafuu baduu hin danda'u, itti guddachaatii jira. Ayyee jaala koo galatoomi qophii waliin turre keessatti waan gaarii jiraachuu kan ka'e irraa kaasee haala waraannii fi lafti Oromiyaatii fi gabroonfataan itti jiru hedduu naa tutte. Kanaaf ammoo akka gaafiitti wanta tokko kan si gaafadhu jaallan qabsoo bilisummaa Oromootii hadha baddaa fi gammoojjii geggeessaaran kana warra harka keetiin guddiste si jala hiriiranii as ga'an kanaa fi waa'ee abdii ittoor waan jajjabeessu jaallan kaabaa fi kibba bahaa fi dhiyaa zooniilee Oromoo cufa keessa jiran kan qabsoo keessa jiru fi kan qabsoo dhufuuf abdii qabuuf fakkeenya taatee jirta. Dhaamsa maal dhaamtaaf isaan kanaan? Ayyee jaallan dhaloota har'aa gara qabsoo uummata Oromootti galaa jiruuf keessa jiruuf tan itti borullee itti dhufuuf wanni nan dhaamu. Egaa dhaabni adda bilisummaa Oromoo dhugaa uummatichaa barbaadaaf bosonatti ba'ee dhugaa harkaa qabnaa, dhugaa barbaannaa, haqa keenya barbaannaa nama biraatii miti kan nuti barbaachaa jirru. Kanaafuu immoo dhugaan nu guddisaa jira, dhugaan immoo ifatti ba'aa jira waan ta'eef namni dhalli Oromoo ta'ee hundumtuu gara qabsootti galee dhugaa isaa barbaadatu, saba isaaf haa qabsaa'u, diinaaf ergamee diina jala fiigee wareegama gatii hin qabne kaffaluurra saba isaatiif dhufee qabsoo saba haa geggeessu hin jedha. Uummata isaatiif yoo wareegame qabsoo haqaarratti yoo wareegame seenatu isa faarsa, uummata isaa fuulduratti kabaja qaba. Namni immoo alagaa jala fiiguu fi diinaaf ergamtuun kabaja hin qabdu. Seenaan bara baraan ishee abaarti jechuudha. Kanaaf egaa jaallan har'a waraana bilisummaa Oromoo har'a argu kana yoon ilaalu kaleessa gaafa lafa kanatti gadi baanu nama lama sadii taanee gadi baanee har'a immoo sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru
baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'ama waan ta'eef. Kanaaf uummanni Oromoo ni bilisuma waan ta'eef bilisummaa ni arganna waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo haa jabaatu, jabaachuu qaba. Lafa jirutti egaa rakkoon kaleessaa sun har'a akka kaleessaa sana rakkoon akkasii hin jirtu. Uummata isaa keessa taa'eetii qabsoo gaggeessaa jira. Uummanni waliin hiriiree jira. Uummanni Oromoo baay'ee si boonsa, baay'ee si gammachiisa. Kanaaf qabsoon teenya ittuu jabaachaa jirtu waan ta'eef haa jabaatu hin jedha. Qeerroon Oromoo gara qabsootti haa galu, haa qabsaa'u, dhufee haa leenji'u. Leenji'uudhaaf karri banaadha. Yeroo hundumaayyuu haalli mijataadha. Leenji'uu danda'a waan ta'eef har'as leenjisaatii jira. Lafa itti argitee diinni balleessine dhabamsiisne sagantaa qabattee alagoota illee of duukaa hiriirsiteete ergisaa waraana biyya hambaatillee ergisaadhaan fudhatteetoo duula bal'aan geggeessi jettee saganteeffatte kana keessatti duula sanaan hin milkoomne nuti immoo waraana illee leenjisaa jirra, humna guddaa illee leenjisnee baasnee jirra, baasas jirra waan ta'eef borus ni leenjisna waan ta'eef qeerroon Oromoodhaa dhufee haa leenji'u, haa qabsaa'u. Yeroo ammaa kanatti kallattii hundumaanuu mijataadha waan ta'eef karri banaadha haa dhufuun jedhaan. Ayyee jaala koo gaafii isa dhumaa waraana mootummaa ta'e ilmaan Oromoo duula mootummaan kun harka ilmaan Oromootiin haadha Oromoof dachii Oromoo cicciree saamaa jiruun yaamichi ati waraana mootummaa ilmaan Oromoo waraana mootummaa keessa jiraniif gootuuf dhaamsi ati ilmaan Oromoo waraana mootummaa keessa taa'anii haadha Oromoo saamanii saamsisaa jiru impaayera kana tiksaa jiraniif dhaamsa akkamii dhaamtaaf? Yaamicha akkamii gootaaf? Dhala Oromoo argitee impaayera dulloomaa kana impaayera biyyattii kanaa kana utubuudhaaf ijaaruudhaaf achi keessatti osoo hin beekne diinaaf ergamee diinaaf hojjetuuf wallaalan achi keessatti galee deebi'ee uummata isaa ajjeesuu fi dararaatii jiru wanni nan dhaamuu fi egaa har'a uummanni Oromoo dammaqee lafa eenyummaa isaa baree Oromummaa isaa baree seenaa kaleessa keessa darbe san bareetoo har'a dhugaa isaa barbaachuudhaaf qabsoo dhugaa gaggeessaa jiru, qabsoo sabaa gaggeessaa jiru keessatti dhalli Oromoo immoo wallaalanis haa ta'u faayidaa garaagaraatiinis qabamee diinaaf ergamaatii jiru. Har'a obbaree eessa dhugaan hin qallatti malee hin cittu har'a ifatti ba'aatii jirti. Boruu egaa seenaa xuraa'aa ofirratti galmeessuu fi yookaan immoo badii ofirratti fiduurra har'a gara sabaatti deebi'anii qawwee harkaa qabanii uummata isaanii ittiin ajjeesurra diina isaaniitti garagalchanii dhufanii waraana bilisummaa Oromootitti makamanii qabsoo uummatichaa waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'anii geggeessuu qabu. Kanaaf dhufu nus gaafa isaan dhufanii harka bal'isneeti isaan simanna. Maaliif jennaan rakkoon tokko isaan irra ga'u hin jiru. Bakka hundatti argaatii jiru. Ijoollee harka dhuftee harka kennattu haaluma gaariidhaan simannaan gaarii godhamee fi akkaataa saniin ijoolleen baay'inarra waraana bilisummaa Oromootti makamtee waliin qabsoo taasisaa jirti. Kanaafuu warroonni diinaaf ergamaatii jiran harka diinatti haa ba'anii dhufanii hojii sabaa